Ruutaan isuma dhugaa Abiraamidhaanii walitti deebina jetti moo? Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jechuudha. Egaa yeroo darban lakkii Ruutaa mana keetu si caalaa abbaa mana kee irratti inaafa akkanaa hin hojjetin jennaan lakkii ani hin barbaadu ani hin fedhu jettee kan dubbachaa turte ishiidha jechuudha. Amma immoo waan baay'ee ilaaleera akka namoonnis argira wanta ta'eefi isa dhiifama gaafadhee isa faana jireenya eegaluun barbaada. Inni keessa kiyyaa hin baane keessa kiyya jira isaanii nan dhiisa yoon jedhellee hin dandeenye iddoon isaaf qabu tokkollee hin hir'anne jette. An akka kiyyatti ennuma ishiin akkas jettee dhuftu maal akka yaadi beektu yeroo darban jechuudha. Gaafa ishiin Meerii fi Daaniidhaanii haala sanaan boochee dhiifama gaafattu namoonni hundinuu maal jedhanii kuni silaa Abiraamidhaaf mala ture. Osoo Abiraamidhaan haala kanadhaan dhiifama gaafatteetti ta'e Abiraamin hin dhabdu turte. Isa kanaafiyyuu maalidha isaanii kan ishiin akkattiin boochee gaafattu baay'ee balleessiteetu jirti jedhanii dubbachaatu kanii turanii jechuudha. Kun diraamaadha. Kalee engadammoo jechuudha keekii murii waggaa tokkoffaa keenya jedhanii qopheessanii inni keekii muruu didee akka inni gadi ba'e argataniitu jirtu jechuudha. Baay'een keessan immoo isaan viidiyoon kaleessa dubbadhe irratti waccaniitu haasaa akka barbaadan hin beekan kan hin dhageessinitti hime jechuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo kuni an akka kiyyatti hin barbaachisu. Ruutaan Nagaashiitii garuu fayyaa qabdi. Kaleessa warra dharka walitti si rukutanii jireenya kee waliin dhaa jiran kuni si balleessuuf si barbadeessuuf malee si faana ta'uudhaaf miti. Abbaa manaa kee si caalaa mana keetu si caalaa lakkii Ruutaa jennaan abadan hin fedhu jedhee kanii wantoota garaagaraa irratti taasisaa ture ishiidha jechuudha. Akkasumas immoo jechuudha Ruutaa bichaatu abbaa manaadhaan wal lole Ruutaa bichaa gaa'ela hiikee warri gaa'ela hiikan ikkoo tasgabbaa'aniituma hojii mataa isaanii hojjechaa dhala yoo qabaatan dhala isaanii guddifachaa guyyaa waaqa isaanii eegaa akkasumas immoo kan hin dhumanneef waggoota baay'ee turanii kan walitti deebi'an kumaatamni isaanii ni jiru jechuudha. Ishiin garuu xibbaa xibbee irratti taphattee karaa dubartii gaanii kana jechuudha. Abiraamidhaan gadi xiqqeessite haamilee isaa cabsite kinoo mucaan haala kanaadhaan jechuudha cinqatii keessa galeetoo jira jechuudha. Haa ta'u malee egaa hin dhufe yeroo inni dhufee jirutti maalis hin barbaadanaan jettee maanni jennaan akkattaan sitti hin beeku. Garuu immoo maal qabaa yoo walitti deebinee akka keenya duraatti yoo jiraanne mucaa keenya yoo waliin guddifanne jennaani wanta akkanaa akkamittiin har'a kaasuu dandeesse wanta yaadamus miti. Ani waan baay'ee keessa galeera wanti baay'een ta'eera har'a siifee jennaani ani wanta narratti ta'aa turani irraatiin kan ka'eni kana yaaduu fi kana hojjechuu danda'e malee ani si hin jaaladha. Ati abbaa mucaa kootiiti. Abbaa mucaa kootiidhaan immoo sin jaaladha yoon jedhee maal rakkoo tokkollee qabaata jennaan eeyyee inni rakkoo hin qabaatu garuu wantichi darbeera afeera kan inni jedheen jechuudha. Ishiin immoo maaltu ta'e umtuu wanti ta'e illee hin jiru wanti ta'e torbee kana keessadha. Yeroo ta'u hundumayyuu torbee kana keessadha. Torbeen kee achiin siqu torbeen kee ji'oota fidu akkasuma jettaan jechuudha. Isa biraanis immoo abdii naa kennite abdii naa kennaa turte si faanaan ta'anaan jechaa jennaan abdii san sii kenneef dhiifama naa godhi baqa garuu immoo ani si faana jiraachuu hin barbaadu. Lubbuu kootiin akkan jiraadhu yoo barbaaddetta ta'e waan hundumayyuu anarraa dhiisi ani hin fedhu waan akkanaa kana jireenya mataa kiyyaan jiraadha atis jireenya mataa keetii jiraadhu isatu nu wayyaa kan inni jedheeni jechuudha. Ishiin immoo lakkii na barbaachiftaa si faana ta'uun barbaada. Ani silanii ashannafamee wanta kana si dhiyeessuu danda'edhaayi jetteeni jechuudha. Isa kanaaf miti garuu immoo hin ta'uudha. Kaleessas wantoota baay'ee uumtaniittu keekii muramuu qaba jettaniiti. Sanas hundumayyuu na dhiise yoo immoo si miidhaan jirayyuu ta'e wanti hundumtiyyuu inafaa jedhe. Kana jechuun mucaa dhaqee ilaaluu isaati malee wanti biraa maannire aniifate waan baay'ee fixanneerra waan baay'ee isaa bira dabarreerra kan inni jedheen jechuudha. Kinoo kanadha akkasuma Ruutiyyee qibixxisee qabarxaree jettu jechuudha. Wanti mana ofii caalu jiru wanti gaa'ela ofii caalu jiru
dubartiin jiraatteetti taanaan gaala ishii jalqabaati. Dubartiin jiraatteetti taanaan mana ishii jalqabaati. Jalqabammoo ilaalteetti galuu qabdi. Jalqabumaa kaaftee jechuudha ruuttaan jechuudha mee nan danda'a jettee of suraa turte. Eeshii eessarata mutti tokko jechuudha. Mutti tokko boba'ee gatii baasuu danda'a? Hin boba'aa. Muka biraa barbaada. Intalli namaa tokkos immoo guddachuuf ilma dhiiraa barbaaddi. Sanyii argachuuf ilma dhiiraa barbaaddi. Ilma dhiiraa malee eessayyuu hin geessu kophaa kee. Namni dirqama si barbaachisa. Namni dirqama si faana ta'uu qaba. Har'a garuu kanadha. Namoonni immoo ruuttaan lafa kanatti neennedha. Dhugaa kee jettamoo sobdadha. Kun hojii Daanii fi hojii Meeriiti. Dhaqiitii dhiifama gaafadhu akkas jedhiini. Mucaan cinqatii keessa galee jira. Abbaa mucaa kootiiti jettee iddoo naaf qabda taana ofiif nadhiisi. Ofiif nadhiisi. Of dhaggeeffachuun barbaada. Of ilaaluun barbaada. Tokko gaafa inni Ermeellaadhaan guyyaa inni gaaffii jaalalaa deebisuu fi amma gittaramtee wanni fakkaattee gaardii fakkaattee dhaabachaa turte abbaa mucaa kiyyaati. Ani mucaa kophaa guddisuu hin barbaadu. Natti ulfaata. Abbaa dhabee mucaan kiyyaas akka guddatus hin barbaadu. Ermeellaa ati kan carraa keetii siifaa kennu Waaqayyo. Ani garuu isaan nan barbaada. Walitti balleessineerraa dhiifama gaafadhee jireenya koo jijjiiruun barbaada jettee osoo dubbattee itti ta'e guyyoota otoo Abiraamiif kennitee itti ta'e kun hundumtuun dhufu ture. Akkanatti innis deebisuuf hin danda'u malsee jechuudha. Waan godhu dhabee gaaffii itti ta'e cinqatii itti ta'e ruuttaan dhugumaan kana booda na jaalatti iddoo naaf qabdi jechaan jiru. Na keessaa du'eera. Si keessa jira taanaan ana keessaa du'eera. Akka kaleessaa miti. Abiraam isa kaleessa argachuu hin dandeessu. Abiraam isa kanadha amanii fudhadhu. Amaniitii simadhu kan inni jechaanii ture jechuudha. Gaaf sana maal dhaabbattee jettee hidhii kee micciraa turte. Sittin himaani. Dhugaan siin jedhe. Maal jechuudha wanta akkanaa? Maali ruuttaa jechuun mi'aani kan na dhibee? Maali dhamee gaa'illi ishii maanni? Gaa'illi ishii addadhaa? Achi ijoolleen ishiin sun maal haasawaa jirti? Narraa dhaabbadhaan jettuun itti bilbiltee ani jireenya kiyya akka sirreessuun qaba waan ta'eef maqaa kiyya eenyuyyuu akka hin dhoofne hin jettuuni? Hojii dhuunfaa isaanii banatanii isa isin irraa dubbatan kan akkuma keenya irraa dubbatayyuu barbaadan ashandaa biraa uummatanii inni isaan jireenya kee diigan inni isaan mana kee diigan inni isaan kanatiin kaayyeffanne sii kaayyeffatan namni okkoon eeggata ruuttaa okkoo akkas gochuuf inni isaan siin jedhan maalidha? Ofirraan dhaabduu ati? Amma Abiraam si amana sin amanu? Siin amanu eenyumtiyyuu sin amanu? Eenyumtiyyuu sin amanu? Ammas marzii keessan qopheessitanii jechuudha. Ammas jechuudha xoofoo keessan qopheessitanii nama kanan harka keessan keessa galfattanii irratti xibbaa xibbee taphachuuf jechuudha. Ilaalamee fuula isaa gaafa isheen ija keessa ilaaltu, gaafa isheen itti haasoftu, gaafa isheen maal jettu inni garuu cinqatii keessa jira. Sammuu isaa qabachaa ture. Isa biraanis immoo maa jettiin inni sobde malee yookiin immoo dhofkachuu barbaadde malee yaannati naaf qabdu hin hir'anne. Otoo akkas ta'eera ta'e maaltu si dhiphisaree? Maaliif yaaddaree? Waan hafeetu jira maleette. Ofiishiitti hidhattee gaafachuu hidhattee ofiishiitti mee walitti deebina jechuun hidhatteetu gana maal jettiin waan hafeetu jira. Waan hin fixanneetu jira jettiin jechuudha mucaadhaan. Akkas jedhama? Eessatti akkas jedhama? Deeffachuuf yoo ta'e laphee cabaa. Yeroo bakka yeroo itti wal gaafattan karaa gaarii ta'e kaameraan ala. Jireenya keessa kan sirreessuu qabu sumaan ture ruutta. Kan balleesse suma mataa keeti bakka. Suma maafan gadi jedhaa. Qomeen kan hin jedhu. Amma shaamarran calleedhaan yookaan akkuma qoosatti mana isaanii dhiisanii ba'anii. Mana kee kan dhiisisee si baasise hiriyoota keessan kan waliin mana keessan bukeesse hiriyoota keessan kan namni gaa'ela akka sodaatu godhe sin waxxaatotaaf sin gufuutti taatan waxxaatotatti dargaggootatti gufuu taatan gaa'elli akka iddoo hin qabne gaa'elli akka kabaja hin qabne nutti agarsiistan. Mi'aa gaa'elaa fi xaamii gaa'elaa sin biraa dhabne nuti. Lafa kanatti immoo namni sin eegayyuu hin jiru ture garuu baay'ee tokko nama gaddisiista jechuudhaati. Boo'ichi keessa immoo jechuudha dhugaa sitti muftaanaan daanii fa'iite akka taate jettee boo'ichi argineerra jechuudha.
iqqettamaan booyin bochetti dhamam ijoo diraamaadhaam Ermeelaanis immoo jechuudha gaaffii jaalalaa gaafatamte ila Ruutaanii abbaa manaa deeffachuuf dhufte Ermeelaan immoo achi immoo gaaffii jaalalaa gaafatamte argataniitu miti Ermeelaa ishiin immoo naman jaaladhu qaba Abiraamin aneenyuyyuu hin qixxeessu jettee dubbatteetoo jirti jechuudha mee ilaalaa akkamitti guyyichi walitti fidere akkamitti saatichi walitti fidere Ruutaan asii jaarsa deeffatti ishiin sun immoo asii jaalala gaafatamte jechuudha kana gowwoomtu kana gowwoomtu hin gowwoomina dhugaan siniin jedhe hin gowwoomina jarri diraamaa hojjette jechuudha diraamaa malee oomaa Abiraam deeffattee wajjiniidhaan alga tokko racceessuu miti Ruutaan maa wal somna waliin somnu waan baay'ee beekna waan ta'eef innaa isa kanadha siniin jechuu jaaladha Ila warri waan argitan jettan immoo olis nan baastan gadis nan baastan lammiin koo immoo jabaadhaan jechaa maatii naataa kallattii garaagaraadhaan jechuudha na jabeessaa jirtan baay'ee tokko sin jaaladha iddoo guddaa sinii qaba jechuudha garuu gaa'illi akkatti miti innaa dammoo gaa'ila keessan yookiin immoo nama qabdan nama amanattan tokko kunuunfadhaa qabadhaa akkatti dhiirri deemu dhiira dhufa jedhanii isa namoonni baay'een haasawanii dhiisaasin maal liwwaacidhaan jedhame jireenyi keessa liwwaacidha isa qabattan sana gadiin dhiisinaa amma sinii danda'ametti akkasin barbaadanitti yoo ta'e jechuudha qarshii keessa yoo sin gaafachuu baate jireenyi keessan bahe eessaan galte yoo sin jechuu baate garuu immoo wantatu ta'eetu jira jireenya namaa keessa isa kanaaf iddoo laadhaatii jireenya keessan itti fufaa siniin jedhaa ani isa kanaan beeku siniin jedha guddaa sin jaaladha guddaa sin kabajaa maatii naa ta'uu keessan ittuma fufaa siniin jedha gooftaan koo sinaa eebbisee bifa maashaaluu